Maaltu si yaaddessaa? Yaa qabda taanaan maaltu si yaaddessaa? Bakka feetee deemtee hojjechuu dandeessaa. Isaan Ashamaa harka fuunee kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanalii koo jalatti argamtan hundumti keessan iddoof lafa jirtanitti nageenyaaf jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha warroota amantaa birootiin ashamaa harka fuunee jennee jirra. Nageenyi badhaadhaa fayyaa keessanii warroonni YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan YouTube chaanalii keenya subscribe, like, share gochuudhaan maatii akka nuuf taatan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Warroonni maatii turtan immoo like, share gochuudhaani komentii yaada gaafii qabdan komentii jalatti nuuf barreessuun dagatinaan afurraa keenya. Egaa akka jaleen keessanii badeen ture akkuma beekamu haala jireenyaatiinis wal qabatee badeen ture. Achirraa kanaaf immoo imala koo yeroo gabaabaadhaaf gara biyya koo Oromiyaatti taasisee Oromiyaa jiitu keessan jira jechuudha. Akkuma beekamu namoonni muraasni yoo beektanii kan hin argamu magaalaa Boqotii keessadha. Egaa imala koo osoo isinitti hin himin gara biyya kootti waan an taasisee fi aaruu dandeessanii namoonni maantiin himin warroonni jettanis hedduun keessanii jirtu waan ta'eedhaa fi akkuma tasaa ta'ee osoo anis yaadinan advaanteejii wayii argadhee jennaan imala koo gara biyya kootti taasisee kanaadhaaf malee isinitti himuun natti ulfaatee miti yeroollee qaba hin qabu ture ni beektanii jireenyi biyya ormaa ni ulfaatti. Waan walumaan beeknudha waan ta'eedhaa fi akkanarraa hubattan abdiin qaba. Kanarraa kaasee nagaa jirtu yaaddamtanii jirtu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Isin gatee deemuun koo baay'ee natti ulfaatee osoo giseen tokko hojii deemnee natti tolaa ture. Egaa maal godhame jireenyi qormaataa obsuun furmaata jedhama malee akkasii akkuma argaa jirtanii naannoon keenya kana fakkaata. Iddoon ganaadha. Guddinatti jirti. Kanaaf guddisuudhaafis tattaafachaa jirra waan ta'eedhaa fi baay'ee viidiyoo kana ilaaltan confused akka hin taane sababni isaa jireenya Itoophiyaatii fi kaachisa yoo wal bira compare goone ilaala ta'ee dubbiin jabdu. Kanaaf check jedhina fayyaa qabdu ani nagaa kootii galata waaqayyo waan isin yaadeen ala badhaadhaan bira nageenya jechuudha. So video narraaf isin qabadhee dhufee nagaa isin gaafachuudhaa fi video biraan bal'inaan qabannee dhufna hanga sanitti kan baay'ee isin jaalatu isin kabaju qaaliin keessan nagaa isiniin jechaa jira. So video biraan isin biratti turtii gaarii qabaadha. Garuu warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan YouTube channel keenya subscribe, like, share gochuudhaani maatii keenya ta'a viidiyoolee garaagaraa isin fayyadan irraa barattan barnoota qaban akkasumas immoo gorsoota garaagaraas isiniif lakkifna maatii ta'a isiniin jenna warroonni maatii turtan immoo share like godhaa yaada kee qabdan komentii jalatti naaf barreessaa nageenyi badhaadhaa.